Nagaan gooftaa Yesuus hunda keessaniif haa baay'atu. Akkam bultan? Waaqayyo gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Ganama kana dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjin hin dhaggeeffannaa. Utuu sagalee Waaqayyoo kana waliin hin dhaggeeffatin dura ulfinaaf kabaja guddaadhaan kan isin gaafadhu ijaajjinee kutaan dubbisuu walii wajjin dhaggeeffannee Waaqayyoon kadhannee kallattiidhumaan ergaa guyyaa har'aati Waaqayyo gooftaan maccaa nuuf kenne walii wajjin in ilaalla. Kutaa guyyaa har'aa nuuf kenname keessaa macaafa raajicha Isaayaas boqonnaa 48 lakkoofsa 12 irraa eegalee kan jiru dubbiseen Waaqayyoon walii wajjin kadhannee isa boodaa dubbii walii kana waliin ani dhuguma isa duraati. Ani dhuguma isa booddeetis. Ani dhuguma harka kootiin hundee lafaa jabeessee dhaabeera. Harka koo mirgaatiin bantiiwwan Waaqaa diriirseera. Abboommi kootiinis isaan iddoo isaaniitti jabaatanii hin dhaabbatu. Yaa namoota nanaa hundumti keessan walitti qabamaatii dhaggeeffadhaa. Namichi ani Waaqayyo jaalladhu sun wanta ani jaalladhu Baabiloon irratti raawwachuudhaaf akka jiru anis irree koo Kaaldeelotaa irratti ol fudhachuuf akkan jiru Waaqayyoon tolfamoo keessaa eenyutu duraan dursee hime? Anumatu dubbate. Anumatu isa waames. Ani isa nan fida. Karaa isaas in qajeelaaf. As dhiyaadhaatii kana dhaggeeffadhaa. Ani kana jalqabee mul'inatti dubbadheera. Wanti ani dubbadhes akka raawwatamu godheera jedhe. Egaa Waaqayyo gooftaan hafuura isaatiin na ergeera. Waaqayyo inni si furu, inni qulqulluun kan Israa'el. Ani Waaqayyo gooftaan kee isa wanta waa'ee siif baasuu si barsiisuu fi isa karaa ati irra adeemtu irratti si geggeessudha. Eeyyee ati seerata koo utuu eegdetta taate silaa nagaan kee akka laga bishaanii iyyaa'a qajeelummaan kees akka guuboo galaanaa ol in ka'a ture. Sanyiin kee akka cirrachaa ijoolleen keesse akka biyyoo lafaa in baay'atu maqaan isaanii lafarraa hin haxaamu fuula koo duraas in balleeffamu jedha. Ameen. Kadhanname mataa keenya qaqqabanne. Hundumaa kan dandeessu bara baraan kan jiraattu Waaqa guddaa, Waaqa jabaa, Waaqa qulqulluu, Waaqa manamaa guddaa guddisnee si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Abbaa manamaa si jajanna qulqulluu maqaa kee wal geenyee ol qabna. Ati nuuf abbaa gaariidha. Ati nuuf michuu gaariidha. Ati nuuf ooshaa amansiisaadha. Ati nuuf kattaa yaa Waaqayyo gooftaa itti baqalleessiin oolledha. Ati barruu nu baatee nu dadhabneedha. Ati miilla mana keenyatti marmaaree nu nuffineedha. Suuqi kee gooftaa Yesuus aara galfee nu ta'eedha. Barruun kee gooftaa Yesuus qabbanee nu ta'eedha. Millannaan kee gooftaa Yesuus Kiristoos diina daluu duraa dachaaseedha. Waa'ee koo waa'ee saba kanaaf galanni siif haa ta'u. Waa'ee koo waa'ee ilmaan kee kanaaf galanni siif haa ta'u. Ati Waaqa guddaadha ulfinni siif haa ta'u. Du'a baay'ee wallee irraa galanni siif haa ta'u. Gowwaa baay'ee bira nu dabarsiteettaa galanni siif haa ta'u. Salphina baay'ee wallee irraa ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Galanni siif haa ta'u. Ol jedhi Yesuus. Maqaan kee haa kabajamu. Wal guuree yaa Waaqayyo gooftaa isa du'a mana keenya irra dabarsite, isa salphina mana keenya irra dabarsite, isa qaanii mana keenya irra dabarsite. Afaan tokko taanee galata kee siif dhiyeessina.
bara bara maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ilillee siif haa ta'u. Jajamuun siif haa ta'u. Wal qabamuun siif haa ta'u. Hin jajjanna Waaqayyo ililleedhaan ammayyuu. Wari mana keessan wal jajadhaa. Wari qe'ee keessan wal jajadhaa. Ulfaadhu Gooftaa Yesuus. Maqaan kee haa eebbifamu. Galata guddaa argadhu. Bara baraan jajami. Fuula keetti dhiyaannee jira sirraa dhaggeeffachuudhaaf. Dubbii kee jiraataa ganama kana maqaa Yesuus nutti dubbadhu. Gajjannee dura kee jira Gooftaa. Bara keenya irratti sagalee kee erge. Jireenya keenya irratti sagalee kee erge. Maqaa Kiristoos Yesuus nutti dubbadhu. Rakkisaan keenya ganama kana nurra harca'u. Maqaa Yesuus nurra harca'u. Ol kaasaa harka keessan hin kadhannaa Yesuus. Yesuus Gooftaadha. Sin kadha Gooftaa ganama kana. Sabi kee kun abbaa amanamaa ta'uu kee bare. Ati Waaqa jabaa ta'uu kee bare. Kaleessa nyaannee sirraa barre. Kaleessa sirkaa dhunnee barre. Kaleessa sirkaa uffannee barre. Kaleessa nuun bosiin boonne har'a geenye. Harki ol ka'e kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetti dhannan kadhaaf. Ganama kana inni ijoollee Waaqayyoo irratti ramadamee jiru hafuurri Baabilooniif hafuurri Kaldootaarraa harka kanarraa kan galagale haa ta'u. Ol kaasaa Yesuus Gooftaadha. Nan kadha ganama kana jireenya ijoollee keerraa, bultoo ijoollee keerraa, deddeebii ijoollee keerraa hafuurri bara dhumaatti ramadamee eebba nama baay'ee danqu maqaa Gooftaa Yesuusiin ijoollee keerraa kan galagale haa ta'u. Fiigi harka kanarraa, fiigi harka kanarraa, cabsi harka kanarraa, buqqisi harka kanarraa. Harki ol ka'e kun yaa Waaqayyo Gooftaa rakkina baatee dhufe yoo ta'e, gadadoo baatee dhufe yoo ta'e, dhiphina baatee dhufe yoo ta'e, sodaa baatee yoo dhufe ta'e maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka kanarraa ganama kana gadi garagasheera. Mee narraa diigameera jedhamee. Ol kaasaa sagalee keessan Yesuus Gooftaadha. Narraa diigameera jedhamee. Isaan fidee dhufe fudhadhee hangamu jedhamee. Rakkinni kee ganama kana sirraa harca'u. Dhiphinni kee nurraa harca'u. Dhiiga Yesuusiin nurraa harca'u. Jalqabaa hamma dhumaatti nu geggeessu. Ergamoota dukkanaa warra yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa kaayyoo akeeka kee akka ijoollee kee irratti hin raawwanne wajjin deemee dhufe dhaggeeffachuu fakkaate kan waaqessu fakkaate kan faarfatu fakkaate ergama biraaf kan deemu kaayyoo biraaf kan deemu olaanaa biraaf kan deemu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana gidduu kana abidda keen kan nyaatame haa ta'u. Yesuusiin abidda keen kan nyaatame haa ta'u. Yesuusiin abidda keen kan nyaatame haa ta'u. Jalqabaa hamma dhumaatti nu geggeesse. Suuraan ayyaana keenya wajjin haa ta'u. Umra keenya bareechi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Nooraa. Har'i guyyaa yookiin dilbata sadan tokkummaa Waaqayyoo itti kabajnu akka waldaa Kiristaanaatti. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Kutaaleen bifaan dhaggeeffataniitu. Isaayaas keessaa, hojii ergamootaa keessaa, Wangeela Yohaannis keessaa dhaggeeffanneerra. Mata duree ani irratti dubbadhu. Waaqayyo keenya waaqolii hundumaan olitti guddaadha jedheen dubbadha. Ameen. Mee Waaqayyo guddaadha jedhamee. Ihe ufarratti guddaadha laata? Attamitti guddaadha laata? Guddummaa isaatiin maal hojjeta laata? Kan jedhuun ergama sagalee guyyaa har'aa irratti hundaa'e macaafa raajicha Isaayaas boqonnaa 48 alamaa haga 22 gidduutti kan jiru irratti hundaa'e nan dubbadha. Akka seensaatti Isaayaas raajota kakuu moofaa keessaa isa tokkoo fi raajota gurguddaa jedhamanii warra beekaman keessatti kan qoodamudha. Bara mootota gurguddaa afur ergaa Waaqayyo Gooftaan maccaa isaatti kenne dubbatee darbe Isaayaas. Bara mootota gurguddaa afur. Bara mooticha Ooziyaa, bara mooticha Iyoo'aatam, bara mooticha Akaazii fi bara mooticha Hisqiyaas
nama tajaajila hafuuraa qe'ee Yihudaa fi qe'ee Yerusaalem kaabaaf kibba baay'ee Israa'el keessa deddeebi'ee raajii sagalee Waaqayyoo dubbachaa turedha Isaayaas. Hiikni maqaasaa Waaqayyo gooftaa inni jiraatan qoricha koo yookiin Waaqayyo inni jiraatan fayyisaa koodhaa jechuudha. Hiikni maqaa nama kanaa. Egaan maqaan isaa boqonnaa 66 qaba yeroo ta'u maqaan raajichi Isaayaas boqonnaa 66 kan qabuu fi iddoo gurguddaa bara gurguddaa sadii keessa nama jiraatee darbeedha. Tokko boojuu dura, lammaffaa bara boojuu fi sadaffaa boojuu taanee nama Waaqayyoo gooftaan maccaa ergaa jajjabaa bara jajjabaa sadii namatti dubbatee darbeedha raajichi Isaayaas. Waaqayyoodhaan saba isaa kanaaf maal akka akeeke, eessa akka isaan jiran, maal akka isaan ta'an, attamitti akka isaan jiraatan, kaayyoo, karoora, akeeka jajjabaa Waaqayyo gooftaan maccaa Israa'el qabuuf waan dubbateef boojuu dura utuu isaan hin kufin edda isaan kufanii isaan edda isaan kufanii booda immoo maal akka jedhu waan inni dubbatuufi hedduun macaafa raajichaa Isaayaas macaafa guutummaa macaafaa kakuu moofaadhaa kaasee hamma kakuu haaraatti of keessatti hammatee jira namoonni jedhanii hin jiraatu. Egaan Isaayaas ergaa akkamii qaba laata? Meemmee ergaa akkamii qaba macaafa raajicha Isaayaas? Gabaasee dubbadhee gara ergaa kootti darbaa. Isaayaas ergaansaa inni guddaa maalidha? Kaayyoonsaa inni jabaa maalidha? Maal nutti dubbachuu barbaada Waaqa gooftaan maccaa karaa raajicha Isaayaasiin? Waaqayyo ergaa guddaa inni karaa raajicha Isaayaas nuu dubbatee ijoonsaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee hamma 6tti kan jiru ta'ee Waaqayyo gooftaan guutummaa biyya lafaa irratti Waaqayyo ta'uusaa, gooftaa ta'uusaa, ooshaa ta'uusaa, keessumaa immoo cubbamoota, jalloota warra akka fedha Waaqayyootti hin jiraanne jireenya gadhiisii warra jiraatan Yihuudaas dabalatee ormas Waaqayyo gooftaan maccaa raawwatee akka inni isaanitti dheekkamu, akka inni isaan golgoleessu, harka isaa qulqulluu irratti ol fuudhee akka inni isaan adabuu fi warra Waaqayyoon abdiidhaan eeggataniif faayina baatee kan funuutti dubbatame. Baga gammaddan warri Waaqayyo qabdan abdii haaraan isiniin jiraata. Egaa maqaan kun qoodinsi isaa iddoo sadiitti yoo qonne gabaabsa isinitti hima. Macaafa kana gaafa dubbifannu akka inni laphee keenyatti mi'aawu. Macaafni kun kutaa sadiitti qoodama. Tokko amma 39tti utuu ijoolleen Israa'el harka diinaatti hin kufin, harka hamootaa tuutaan hin kufin, gara boojuutu isaan hin dhaqin akeekachiisa Waaqayyo gooftaan maccaa saba isaatti dubbatu argattu. Boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee hamma boqonnaa 39tti. Kanaaf Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef cubbuu kan jibu ta'uusaa, Waaqayyo sabi isaa waan inni akka jedhameef firdii adabbii akka inni saba kanarraa dugda duubatti hin deebine ta'uusaa kan dubbatudha raajichi Isaayaas boqonnaa 1 hamma 39tti. 40 hamma 55 gidduutti kan jiru immoo ijoolleen Israa'el bara boojuudhaaf na dhaggeeffadhaa. Bara boojuudhaaf boojuu booda carraan isaanii maal akka ta'e kufaatii isaan mudate keessatti, rakkina isaan mudate keessatti Waaqayyo gooftaan maccaa barii haaraa qopheesseera. Ilaa warra kufeef, warra raaqaateef, warra raaqeef har'a isaanii irratti hin ta'in Waaqayyo gooftaan maccaa eegeree haaraa qopheesseef jira gara fuulduraatti. Boqonnaa 56 kaasee hamma 66 kan jiru immoo Waaqayyo gooftaan maccaa Israa'eliif bara ulfinaa, bara kabajaa, bara mo'ichaa, bara jireenyaa, bara ulfinaa Israa'eliif qopheessisan nutti dubbata. Ameen. Egaan kutaanii ganama kana irratti dubbadhu macaafa raajicha Isaayaas boqonnaa 47 boqonnaa 44 fi boqonnaa 55 gidduutti warra biyya boojuu keessa jiranii, warra gidiraa keessa jiranii, warra sodaa keessa jiranii, warra naasuu keessa jiraniif Waaqayyo gooftaan maccaa iddoon abdii kenneef karratti hundoofnee mee Israa'el abdiin ishee akka inni dukkanaa'u wanti godhan maal yaadaata? Kanarratti hundaa'ee Waaqayyo attamitti guddina isaa mul'isa. Gaafa Waaqayyo guddina isaa mul'isu jireenya namaa irratti maal hojjeta laata kan jedhuuni dubbadha. Egaan tokko
wantoota abdii Israa'el dukkaneessisan fuudhaa diinaa abdiin Israa'el akka inni dukkanaa'u godhu maali alaata? Egaan Israa'el bobaa Waaqayyoo jalaa bahee bobaa michuu isaanii jalaa bahanii lafa onaa lafa duwwaa lafa waan tokko hin argamne keessa akka isaan joran wanti isaan godhee macaafa qulqulluu keenya kana keessatti nu kaa'e. Kiristaanni bobaa Waaqayyoo jalaa baanaan haala galfii qabu. Kiristaanni ayyaana Waaqayyoo keessaa baanaan qabbana qabu. Kiristaanni eegumsa Waaqayyoo jalaa baanaan akka muka akka haqee akka mana dallaan irraa diigameera. Waan argeetutti gara waan argeetu saamaa waan argeetu nyaataa waan argeetu qorqa. Israa'el dallaan ulfinaa akka inni irraa diigamu kan godhan wanta lama eessatti argatu? Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsa tokko kaasanii yoo argattan waan lamadha. 48 irratti dubbata 48 irratti dubbata. Isaanis የባቢሎናውያንና የካሌዳውያን አማልክት ኩንስ ማሪዳ ዋቀፈና ዮኪንሞ ሰገደ ወረ ባቢሎኖታፊ ሰገደ ወረ ማሪዳ ወራ ካሊዶታ ወረ ጀለመንቱ ጅሩ ኢሳን ኩኒ ዋቀ ጉርጉዳ ለመቀብ ነገፈዳ ዋቀ ጉርጉዳ ለመቀብ ዋቂ ወረ ባቢሎኒ ዋቀ ቤሊ የደማ ቤል ጀደማ ቤል ጀቱን ዋቀ ቤቱምሳ ዋቀ ጉማ Waaqa dandeettii nama harkasu jedhamee kan itti yaadamudha. Warroonni Baabilonotaa kun argitanii warroonni Baabilonotaa kun yeroo harka Waaqayyoo keessaa baani erga yoo tuqan harka beelitti qufan. Fakkeenyaaf macaafa Daani'eliin yoo battanii fudhatanii ilaaltan akka jedhe mootichi maqaan isaa Naabukadnezar jedhamu Diyaariyoos inni jedhamu maqaa ijoollee Israa'eliin gaafa moggaase isa jalqabaa Daani'eliin Beelxeshaazaar jedhee moggaafate. Beelxeshaazaar jechuun kuusaa yookiin immoo gombisaa yookiin immoo dilbii waaqa beekumsaa jechuudha. Kanaaf waaqa isaanitti maqaa isaanii geeddarate waaqa isaanitti maqaan isaa akka inni geeddaramu godhe. Waaqni Baabiloon kun inni Beel jedhamu waaqa beekumsaa waaqa dandeettii waaqa hayyummaa nama taasisu jedhamee kan beekamu waan ta'eef ijoolleen Israa'el akkamitti akka isaan waaqa kana waaqessan macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 18 kaasanii hamma 29 argan. Tokko ijoolleen Israa'el dhaggeeffadhaa waaqa Baal jedhamu kana waaqessuudhaaf inni jalqabaa ijoollee 10 qabu yoo ta'e 10 keessaa tokko kukkutanii harka kukkutanii miila kukkutanii mataa kukkutanii quba kukkutanii iddoo sagalitti kukkutanii iddoo aarsaa kaa'anii abiddoon walitti qabsiisu. Mucaa isaanii keessaa tokko abiddaanii cinca'ee waaqa Baal jedhamu kanaaf hin kennama. Yeroo kana dhaggeeffadhaa yeroo kana waaqi Beel kun qabeenya kennaaf sa'aan kennaaf hoolaa kennaaf handaaqoo kennaaf waan isaan barbaadatan hundumaa ittiin ga'ee sooreyyii yookiin immoo badhaadhoo warra jedhaman isaan taasisan. Kanaaf waaqa Baal gaafa waaqessan inni jalqabaa waaqa Beeliin gaafa waaqessan inni jalqabaa ijoollee ofii aarsaa godhanii ijoollee ofii abiddaan guggubanii hanqaran keessaa tokko kennu qe'ee namaatti eebbiin gara qe'ee namaatti nagaan hin gala jedhamee yaadamaa ture akka ilaalcha warra Baabiloonotaatti. Kanaafuu ijoolleen Israa'el gaafa waaqa gooftaan maccaa harka isaa keessa sigigaatanii gaafa deeman bobaa isaa keessa gaafa sigigaatanii deeman ijoolleen Israa'el akka nama hoolaa qalu akka nama ilmoo reettii qalu ijoollee isaanii qabeenya naa wayya bari mootummaa koonaa dheerata bari guddummaa koonaa dheerata ijoollee kana dhiiga isaanii qalanii iddoo aarsaa irratti dhiyeessanii waaqa Beel jedhamuuf kennachaa turan. Waaqayyo gooftaan maccaa kana jedhan karaa koorraa kaattaa waan taataniif ani waaqayyo gooftaan maccaa adabbii bara baraatiin isin adabadhe ittiin jedhe. Ganama kana nan qajeela waaqayyo waaqni koo waaqni keessan abbaan koo abbaan keessan waaqa tolfamaa warra Baabilooniin hin caala. Harka keessan kaasa waaqayyo koo hin caala jedhame. Waaqayyo koo hin caala. Hin caala jedhame. Hin caala. Akkamitti caala nan dubbadha gajjallage. Ala gubu ijoollee balleessu maaliin hanitti taantee hanitti aantee immoo waan gaarii tumsitee bareechitee miidhagsitee waaqa kanaaf immoo hankaraadhaaf immoo maqaan ishee maal jedhamti? Giiftii waaqa jedhamti. Kana immoo warra kaadhedhotatu waaqessa giiftii waaqa jedhamti.
ማን ጊፍቲ ዋቃኩ የሰማይ ንግሥት መጽሐፈ ራእይቻ ኢሳያስ በቆና አፍርታሚ መቀረተል ገቶ የካሌዳውያን አማልክት ዋቃውር ጀላምት የሰማይ ንግሥት ደም ኢሳያስ አፍርታሚ አፍር ኩረሸነ መሰደተ ኩረሰደተ ድብ ይፈዳ ኢሳያስ አፍርታሚ አፍር ኩረሸነ መኩረሰደተ ይፈ ኤርሚያስ ኩረቶርባ ተረገምት ከናፍ ወሪኩን ገራዳ ኤዳይ ከወለድዋ ቃሉ ድዋቱን ታኔ ወሪ ዋቀ ቤሊ ዋቀሳን ታናሳኒ ከና ዋን ገረገራቲን ጭው ዋን ደዳቲን ጭው ዋን ቢላ ገረገራቲን ኦቦጮራኒ ጂሬኝ ሳኒ ቦጮራማ ማኒ ሳኒ ቦጮራማ ቄስ ሳኒ ቦጮራማ መዳመዳንዳ ወረበረበራኒ ፈይነ ጎዴ ሻከረ ከከና ከሰቲ ሰራይሌ ጉዲፋት ሞቶታ ሰጀር ቀባኩ ሰቴት ዲቴሚ ጃካተን መዲቴሚ ሰብጊት ተርኪቱ ዮ ከነ ጎራኒ ጋን እጋን ሸንጊ ይደረም ሁልሞ ዋቀ ወረ ካለ ዶታ ኢዶ አብራ ዋማሜ መጣባው ማማ በቆና ኩዳ ለማ ለኮሰተ ኮካሰኒ ሐማቤ ቀተርገቶ ሐመኩን ይተርገቶ ዋግዲኮል ዋቀብየ ኡሪዳ ኡርጀቹንሞ ኢፋ ዱዮ ኢፋ አዱቱን ታይደ ኢፋ ኡርጂ ሎኪንሞ ኢፋ ጂያ የቹዳ ኢፍቲጂያ ባለና ማንከኑ ሆአና ማንከኑ አረገፊና ማንከኑ ሚናንደማን ቢሸሾ አዱን ጂያ ኢፍቲጂያ ጂያዳ ኢፍቲጂያ ጉቱማትን ማንደገሲሱ ከና ጊፍቲን ወራ ዋቆቶ ፈማሸ ለመፋኩን ጊፍቲ ዋቀራጅራም ኢሸልሞ ኢጆሌ እስራኤልን ወንቶ ተርማን ገዲ በሲስቴ እኒ ጀልቀባ ጊፍቲን ኩን ጊፍቲ ጋይላ ጀን ደቤከምቲ ጊፍቲ ዋጋይላ ኢሸ አባ መናለ ደቤ አባ መናላት ላቲ ሰገራ ገበዳ እርጋ ጉዳ ተቆዱ በዳ ገርማጋ ኢሸን ጊፍቲ ዋቀራጅራም ተቆል እኒ ጀልቀባ አከወራ ካሪዶታቲ tokko as dhaabdi tokko achi dhaabdi inni kun siitaa wante barsiisti yoo wal fuudheera ta'e immoo mana dhaabbatee jira yoo ta'e immoo abbaa manaatti kana dura dhaabbattee jirtu qaraansaa sirii miti gadi ta'e fi abbaa manaa keessi jalqabaa sana diigiti isa kanatti immoo si heerumsiisaatte ana bira fataa jalaa jiraadha zanaa jalaa jiraadha ana bira luugama bira ofirraan kaa'inaa jettee የሰማይ ንግሥት የምትባለው ይሸንጀራንቶ ዋቂ ወረካሮ ዶታ ጋኤላ ቁልቁልና ነው ወቴ ቡልቶና ማዲጄ ቄና ማዲጄ ጅሬኛ ማዲጄ አራዳና ማዲጄ ቄና ማዲጄ ጋንጋሽቶ ዲጋው ጋኤላፊ እኒ ጀልቀባ አንገፍቴ ዋቃ ተልፈምቱ ሸካለ ዶታ ጀነንቱ ጋናካ ዋቂ ካለ ዶታ ኩኒ ይሸን የሰማይ ንግሥት ነው ይርሞ ሞቱ ዋቃ ታሸጀፈል kana duwatun tay ola dema sagagalat ejjatti xuraumatti gadiste dibata jabqate amma ufana dabalate amma malite amma harsa afanitte kana duwatun tay nyaaran dubbachu lenjiste dalonni sagagalat kan gudat kongotu የዘመናችን አደገኛ በሽታ የተጸነሰው ከዚች ክፉ አማልክትና ሀቀቀ ሰንጋታቲ ገናማ ከነ ኢረጀኔ ባና ጀና ማለመ akka ke sokaasa ganama kana jedhame hafuura gaa'ela dii godhame hafuura xuraa'ummaa jedhame hafuura ejjaa jedhame hafuura sassataa jedhame maqaa gooftaa yesuusiin jedhame irra jennee baana jedhame meemee warri itti amantan waaqayyo ishee kanarra nuudhaan warri jettan akka keessan kaasatti waaqayyo guddaadha jedhame nama meeqa cabee jira gaa'ela namas keessa nama meeqatu immoo akkuma saawwa wajjin gala beektu milikkini bara keenya keessa bariin dubbatu booda bara keenya namni sa'a ta'e sagalee waan keenya qixxoo ishee dubbadha saa abbuma argatu korraa rukutu ta'e gata bara kotu kamu giftiin kun waaqa sadarkaa ishee gammachiistee jiran jalqabaa birrii agarsiiste jireenya mishataa agarsiiste kiristoosin agarsiiste bara keenya xuraa'ummaadha maddi isaa ishee kana kotteetti harma torba qabdi tokkorraa eebba tokkorraa gaa'ela tokkorraa jireenya gaarii
tokkorammo foolii gaarii sillankaa kottaa narraa horaati yookiin kunarraa amma dhugaatii gabbaddaa isa booda jireenyi keessa qannoolaan hin guutamaadha. የዘመናችን ባለከኝ ከሰጤ የብልጽግና ወንጌል ላፈ የብልጽግና ወንጌል ሰማጀር ወንጌላ ይሰጥን ዱሮማን የመጣው ሞቱ አባራንቱ በነራኑ ህዩማ ከሰጥኑ ነብሱ ኢየሱስ አሜን በእያ ኑነብሱ ዳለ ገሩ ዋቀ ጎቶ መጫሙ ቀበኛ ለፈራቲኒ የወራዳ አጀዳ አችታብ ሙጀታ ሲት ማነጃረቱ አሲት ቤተ መንግስት ይጃረቱ ነው ጀነ ኢየሱስ ቤተ መንግስት ይጃረቻ ጅራ ይወጣ ይደፋ ቆጳ ወልጎ ከሰ ጅራ ወራበሳ ከሰ ጅራ ገራቢ ከሰ ጅራ ፈቴ ከሰ ጅራ ለምጨት ፎቅ ነው ቆርጌቱ ተቋራ መናው ቱሜ ከሰ ጋፈነሪ መኒ ሳራ ላቂ ከሰ አፍዳተን ከሰ ማስታሪያ አፍዳል አረ መናው ተጨፈ ከሰ ሚሊን ደሞኩን ገርቶ ፓራላይዝ ዲቴራ በቃ አፋለ ለዱብቶ ወይተ ምልክታዮ ተመሮጂና ሱት አባ መና ሬቤ ይሰቦዳ ማለት ይጀራ ነምጭ ኮኑ ማና ነብያ ከራነ ነብያ እንደብራል አቀባ ገራቶ ምንድነው ማን ቆንጃለ ገራ ይባላል ይጡ ተኖኖ ፎቅ ቆንጃለ ናሚካ ታንጅሮ አለ ባረከና ባረቢያቺ ባረከና ባለማስተርሲ ባረከና ባለታለ ካቡር ቆንጃ በስ በረቱ ወቀ ጎፍታ መጨበር ባለ ነው በረቱ ወቀ ጎፍታ መጨ ቤካ ባለ ነው በረቱ ወቀ ጎፍታ መጨ ነመከራ ጀማ በርባሬና ሜላና ሀራ ለያለ ነምበርቴ ተኮ ባይላ መከናቲ ጉቱማ ቢያ ኮፒያ ተክላላንሻ ዘከና በሰጥነ ወላሁ ማራቤ ዱብሱ ለደሙ በዱብሱ ለደሙ ይናብና እንጎልጎለ ሲንጀራ ማልጎለ እን ዱሪዮቱ ዱብሱ በካራ እን ያራው ዱብሱ ወላላላ ዋቀዮ ጎፍታ መጫ አናብ ሲን ጅሌ ከኞል ነው አቦቱ እተከ ሰንጋሰ ሁሉቡት ያዋቀዮ ጀና ማለባ ዋቃ ኦርካሳ ያዋቀ ጀራሜ ኮፍታሴ ከናሰ ሐማካ ጀራሜ መቃ ኢየሱስ ጀራሜ ኑራ ገረገሽ ጀራማ ነው ከናፎ ሸከና ባፈምጨታ አከዘት ኢሽኒ ቀቲ ሀርመቆራ ሁሉ ደደብደኒ ፊ ጂሬኒ ከሰን ጎልጎሌ ፈቤ ቀይ ከሰን ሆኔ ደላን ከሰን ዱዋ ቦሮንቶን ከሰን ዱዋ ጎምቢሳ ከሰን ሳይቱ መንዴት ይጃለ ከናፉ ኢስናና ዋቂ ዋቀስለ ቢትንጀ ሀርዴ ጉያ ሰደን ተኩማ ዋቀ ይሆነ ዋቀ ይወጣ መጫገሩ ከነቀጨ ለከፈተ ሞዳ አካታ አርማንገዲቲ ሀራለኪ ሳከለ ከሰተ ሀራውን ፋታ ከለ ከሰተ ሀለሚታ ቺሳ ከለ ከሰተ ዋቀ ይወጣ መጫሞ ኢናፋ ጉዳና ሰግራ ጎንጎመያ አሜን hindu ቆዳ ዋቀ ዋቀራ በራሩ ማም ተወራ ገዲሰ ዋቀ ገዲሰ ይላል ቤተምት ጎለ ሲርባኑ ንገ ሲርባ ከነከና ቦልቸት ገደረ ዋቀ ይሰጋማቹ በቃ ተከና ገደት ገደረ ከናሆ ጋባዋ ቆልቶ ፈማንኮ ሲርባኒ ጋባሳ እንዳለቃት ዋቀ ጎፍታ መጫሞ ቢዲ ከደከ ታጋያ እስራኤል ዳረ እስራኤል ከዲናት ኩፍተት እስራኤል ገለት ጎል ወላል እስራኤል አፍሪካ ካካ አኒ ዋቀ የጎፍታ መጫኬ እኒ ሁሉ ማደለው ሲፋይሳከ ሰባራራለት ይከረ ዋቁትኑ አገርጋል ሚሚያከም ፈይሰላት እስራኤል ሚሚያከም ጆሽላት እስራኤል ዋቀ ጎፍታ መጫ ሚሚያከም ጆሽላት ቶኮ አገፈዳ ጋባ ዋቀ ጎፍታ መጫ ቢቱ ባይና ጋባ ዋቀ ጎፍታ መጫ ጫላቀ ፋይና ነው ማባሱ ዋቀ ጎፍታ መጫ ወልቶ ተርማገን ይጅለኝ ነው ማከሰት ጎል እነጃ ጠባ ዋቀዮ ሀካ አራራ እስራኤል ያፊ ይሰራ ቶክ ሀካ አራራ ኢሳያስ ተመሰከ ሰገለ መኮነ እንት ዱብ ፈዳ አካከና ጀራ ዋቀ እስራኤል ዮሼ ሲጋተለ ዮሼኒ ኩተለ ዮ ሻከን ገለገራ ጂሬኘሼ መንጫሰለ ዋቀ ጎፍታ መንጫ እርጋም መንገድ ይትጀለ አከስት ይትጀለ ኢሳያስ አፉተሚ ሰደ ለኮስ ሰገለ ከመኮነ እንተከተ አኒጋሎ መቃቆት ይጀለ ኤከንሰኮ ነንዴብሳ ገናተኮ ጀለስ ሲመለሱ ነኒሳ በለወት ይጀላ አኒጋሎ ይላመ መቃቆት ይጀለ ኤከንሰኮ ነንዴብሳ ገናተኮ ጀለስ ሲመለሱ ነኒሳ እግዚአብሔር የምሕረቱ
ولي كذا كذا بيجي كسر كاسا تانجيني جاب سيكا كم كسوكر kalau lagi naik kerjit kembali ke jalan malu lah coba ke saja maka kau tanya Yesus Kristus mana ada di ini kalau dia tapi ini bawa orang tak jalan tu macam mana kira kira mana wakil tu mana kira wakil tu wakil ya untuk kira wakil tu wakil ya dan terus perang kena cara kena orang kena ya orang cara kena ya orang kena kena mana le wakta wakil wakta macam aku yang nak beja wakil pun wakil kenapa wakil itu orang beda sama cok ini jangan apa hak rasa jodoh satu ini sama wakil lama pak wakil wakta macam gapa ulfila ulfila jodoh satu adu sama cok wakil orma olite jawab tahu hipes sama wakil jawab tahu ada kepada ini jangan apa hak rasa dulu Gabi capo, muka kontra ko tu cara ko, impani, inkane, insapati, karafu kisonde, karabare ila fakadu, garu kile sigesura, indeni, anu wakabo kamata, karawa katika sana muna tatsiwasa kita. Amin. Kita sana kasa. Hata wala sokang kapten, hata wala belakang kapten. Karake sa kakabi fakadu, karake sa kukiso fakadu, karake sa lakisa fakadu. Maka ako tayo Yesus Kristus na nanti aku harap si Bapa. Amin. Siapa diri kamu? Murata diri kamu ya. Maka wakoli pun cuma oleh jangan kamu sama mencari sesuatu. Memang kamu tidak cari sesuatu selain di sini landa. Saya wakil lupa tadi. Apa itu Israel? Israel itu gua pakai wakil Israel pun wakil cuma oleh jangan guna kata apa itu kata Israel wakil. Apa itu kita sedang tawarkan? Isaiah apa tadi sahaja. Lakukan sebenarnya nama kasih, hamba tu lahir. Apa sahaja? Isaiah apa tadi sahaja. Kita nama kasih, apa sahaja? Ya itu. Israel jadi nama kasih. Nara kepat. Ani oguma. Israel hati. Ani rukuma isa booddeettis. Ati dhugumaan harka kootiin hundee lafaa jabeessee dhaabeera. Harka koo mirgaatiinis bantii waa waaqa diriirsee. Israa'el kan isheen itti amanachaa turte duwwaatti hambise. Israa'el kan isheen itti amanachaa turte onatti hambise. Israa'el kan isheen amanachaa turte waan tokkotti isheen baafne. Waaqayyo gooftaan macaa garuu inni jalqabaa ani isa jalqabaa. Ani isa jalqabaa. Akka Israa'el maajuudha laatan jalqaba. Jal'isi sagalee kanatti yaada. Isaayaa ta'u ta'uu isa deebi'uudha la. Maajuudhaan isa jalqabaa jechuudha. Maa jechuu barbaadeetu waaqayyo gooftaan macaa ani isa jalqabaa qaba jedhu. Alfaa isa jalqabaa isa durii jechoonni jedhan kuni hiika walqixxee qabaatu. Hiika isaan qabaatanii ani waaqolii hundumaa irratti hangafa. Ani waaqolii hundumaa irratti guddaa. Ani wakoli dumarate anggo kabesa jabinni ko arre ko humni ko bara nafe kan jiraatu ana barri biro kan nandange sira ani waqasi jiraata ne jechuudha. Mee ilaalu mee maxaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 1-2 ene yoo ilaalle maxaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 ene yoo ilaalle sagalee waaqayyoo akka kanaa jedha waa'ee humna waaqayyo yaa gooftaa ati dhaloota hamma dhalootaatti iddoo kooluu itti galu nuuf taateetta. Dhaggeeffadhaa dhaloota hamma dhalootaatti mootonni kaan yoo isaan darban gurguddoonni kaan yoo isaan golgoleeffaman ati garuu nuuf iddootti bara baraan kooluu galu nuuf taateetta. Ameen jedhamee eessatti iddootti kooluu galu nuuf taateetta. Akka kanaa jedhatu tulloonni utuu iddoo isaan ittiin dhalatin lafti guutummaan biyya lafaas utuu isaan hin argamin bara jalqabdee hamma bara baraatti ati waaqayyoodha. Waaw! Beekee sangaasa tulluu rakkina keetuun dhalate waaqayyo guddaadha. Beekaasaa mee abbo waaqayyo guddaadha jedhamee. Waa dubbata tulloonni tun dhalatin gaaronni utuu iddoo isaan ittiin uumamin lafoonni tulloonni burtuuwwan galanni jajjabaan
garbi jajjabaan utuu hin hojjetamin ani waaqayyo gooftaan macaa jalqabee waaqayyo isa jiraataa jira waaqayyo gooftaan macaa. Warra mantara keessa naa qabsaa rakkina kee tuntaan waaqayyo gooftaan macaa rakkina kee garaaraatti ganama kana haa mul'atu. Yoo naa kaasaa ol isin jaalladha baay'ee. Daasii keessa kan jirtan fuuldura sana kan jirtan ganama kana gaafa si mana keessa itti galtan tulluu rakkinaa tuntaan Yesuus tulluu caalleessitti haa mul'atu. Caalleessiif haa mul'atu Yesuus. Tulluun tun hin arate. Ami hangafa kanaafuu waaqa si rakkisa isa si ciniinsise isa si gidiraa sitti galche kana garaarratti ani guddaadha jira waaqa gooftaan macaa. Haleluuyaa. Guddaadha waaqayyo. Guddaa. Tulluura garaarratti guddaa. Beektota garaarratti guddaa. Rakkina keenya garaarratti guddaa. Hiyyummaa keenya garaarratti Yesuus guddaadha. Mata dureen isaa kan badha. Faarfannaa keessatti ergaa dabarseera waaqayyo. Kanaafuu ani jedha waaqayyo tulloota sitti gaaronni tuusaa hin dhalatin ani waaqayyoodha. Kanaafuu edda tulloota gara sitti ture edda tulloota gara sitti abee jiraate ta'e waa waaqayyo gooftaan macaa rakkisaa keenya irratti dubbate immoo dhaggeeffadha. Waaqoliin warra ormaa hojii harka namaa duwwaadha isaanii. Hojii harka namaa duwwaadha. Gurra qabu hin dhaga'an, ija qabu hin argan, afaan qabu hin dubbatan, miila qabu hin deeman, harka qabu hin qaqqabatan. Hankeenya garuu hin caalan. Mee warra amantan deemee mana koo dhufu warri jettan, gara gola koo beeka warri jettan, gara qaawwaa jireenya koo beeka warri jettan, gooti kun tulluu rakkina koo caala warri jettan, harka keessan ol kaasaati gooftaan koo guddaadha jedhaa maalumee. Guddaadha Yesuus jedhaa maalumee. Arkitane የአሕዛብ አማልክቶች የሰው እጅ ስራ ናቸው። ወረሳት ድበታ ሱንዱሳኔ ዋቆሊ ተልፈሞዳ harka namaatiin bocamanii ta'anii hojjetamanii as qiritamanii achi qiritamanii asiin hojjetamanii achi hojjetamanii lubbuu qabeeyyii ta'uun isaanii isaan immoo kun waaqa keenya jedhanii akka dhiiga jedhetti sagadu isaan harka namaatu isheetti sagadu. Kanaaf waaqa gooftaan macaamotti dubbate hojii harka namaadha ija qabu itti iyyaa itti caraanaa gadoodaa lafadhaa waawwadhaa deemanii isin qaqqabu jedhe. Waggaa iddoo ta'e tokkotti nuyi dur waa waaqessin iddoo isaa isin itti himu. Faranjii maal fakkaatu tokko lachi kaa'aniitu. Xaaliyaaniidha dhaloonni ishee. Ade akka bayyaa ishee kana godhanii asachi kana godhanii isa booda gaafa sanbata guddaadhaan gara waggaa 25 caala bari keenya baay'isaa achitti darbe. Achitti gaafa gadi jedhanii ashaangoliitti citta jire. Tokko mocha jirti isatti gache bara ishee guutuuf jedhaan ijoollummaadhaa kaasee maali kun jedhee bukoo dibame dhee wanti asana gaafanna qeelaadho kaatee hamman obboreechi keessatti sadarkaa adda biraatti mudamette achuma teessi guyyaa tokko dubbattee beekte guyyaa tokko haasoftee beekte. Waggaa maqaa isheetiin farsoo baanneera. Waggaa maqaa isheetiin haraqee baanneera. Waggaa kabaja isheetii fi wiskii dhunneera. Waggaa maqaa isheetiin biiroo dhunneera. Wayyoo. Gatiin hin kaffalin jiru. Gatiin hin kaffalin jiru. Waan qabnu keessatti maqaa isheetiin ani ilaanneera. Yesuus Kiristoos garuu gaafa dhufee golgaa nurraa kaate seenaa keenya geeddaare. Beeka keessan kaasaate inni na wajjin jiru jedhaa maalumee. Jiraataadha jedhaa maalumee. Paakan too iloofa tuurabashi. Yeree kan too iloofa. Hara inni waan lafaa nutti agarsiisu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ijatti isaa guursee akka gargaaru. Dhaggeeffadhaa. Hara waan lafaa nutti agarsiifamu. Hara waan dachee nutti agarsiifamu. Hara konkolaataa nutti agarsiifamu. Ani konkolaataa tuun taane isa konkolaataa caalu Yesuusiin sitti lallaba. Erga eegalee Yesuusiin caala jedhama maalumee. Akka tira dun barbaadu. Mataa keerra gaafa baawwadu waaqa gooftaa macaan jaallatu. Dhaggeeffadhaa. Israa'eel haala kan inni beeku. Waa argannaan haala waraana nama gurguran. Waaqganaa waldaa kiristaanaa kan saamaa meeqa jedhu. Amanaa taate foonii dhiiga Kiristoosiin uffatu nyaattee kaatee kan waldaa kiristaanaatti booda soxu hin jirtu ati. Maqaan akkanaadha. Waaqa gooftaa macaa garuu waaqeffannaa kee akkasumaan korkorleedha siin jedhe. Ana waaqni gooftaa macaa waaqessite yoo taate garuu dhugaa lafa fuudhaan seenaa addaa dhala keerratti ajandaa baasa jedhe waaqa gooftaa macaa.
Akka sangaasati waaqayyo hojii laataara jira maqama. Nalakkise malee jechuudha. Waaqayyoodhaan ni jala fa'aa warra Ibrootaatiin Yaahiwee jedhama. Elohee lama asirratti reessuuf gaafa. Maqaan kun maqaa waaqotaa gararraatti jabaa ta'e ijoollee isaarraa jira kan jedhaman meeshaa ulfinaatti bu'aa godhee ijoollee isaarraa isa hamaa isa gargaarsuudha waaqayyo godhe. Beekee sadaaqaasa ganama kan dhugaadhaaf hafuuraa warri waaqessitan humna du'aa ka'u gooftaa Yesuus Kiristoosiin mataa diina keessan gararraa isin haa dhabu Yesuus. Mee gararraa dhaaba Yesuus jedhama dhome. Kanaaf saduu waaqessinu gaafachaa dhufne yeroo biraan isin dhugaa ba'a. Gaafachaa dhufne dirree ribaalii keessaa gaafa gallee jennu sakkarni kun machoomne bijoo ulfina nurraa bu'e diriitoo nurraa bu'e. Gaafa diriitoo nurraa bu'e jennu isa kaleessa dha namanneen beekee abbaan koo hanqisa abbaa jaala gadi amanu jennaan faaraan ture guyyaa koo keessaa የመጨረሻ ፋራ አመኑ ነው። ላንጉዌጅ ታስ እንተማ ፋራ ናቸው ፋራ ሞዲን ከን እንገልፍ ቢአልተከ ሰንካሳሪ እኒ ነው ወጅንጂሩ ይንጫለ ከናበ ይበርታል ኢየሱስ ዋካይላ ባቶ ይሎ ኢላሜ ወረዱት ዱበት ለካንተ ዋቀዩ አለና ማታሲን ኮና አሜን ነምቲ ከሰገለ ዋቀዩ ከናፎ ወቶ ከበቃ ጋፈጀ አደብና እንደ ነጭረከና ሪዮ ተከኛ ፋስት ኒት ዌር ኖት ፋስት ዌር ስሎ በቃ ስሎ ውጣን ኤኬ ፉደ ኢየሱስ ማታ ጎደ ገርከ ሰወር ቀባቴ ኢኒስ ወጅንጅር ኩንቴ ሜ ገረገር ባልንጀራ ማለማ ዋቀዩ ከኩን ጫላ ወልንጀራ ማቀመ Incara kana wanto ta makara kara ka tadu takar sisadi maatu sitimulata nunjana robaye maatu simulat oki matija yo ye bata diye uga Kristos Yesus mo waka jirata ojo jana njeri na male Yesus የማያስጥለው ነገር ያለ አሜን ኢላሜ ከሶና ካሳ isini sadu ka buta ni jenna sena ke sani ke jarama ወርከኝ ጅራማ ሴና ke ya Kanaafuu Yesuus gaafa dhufee turbaatu inni jalqaba kollee kaduu caalee argamuusa odeenuu caalee argamuusa sun turbata jalqaba. Halan godha waan baay'ee nageessa garuu lakki yeroo isaa miti. Yaaftuu wayii dhanaa jirta. Obboloota koo kanaafuu waaqolii warri sun harka qabu hin qaqqabatan miila qabu deemanii na biraan ga'an ija qabu rakkina namaan argan innan koonnan keessanii utuu isin hin kadhatin dhibee kee beeka waaqayyo kana. Hin caaluree. Incarure iyat incara kera malume waya dokter elakina batte kana fula waqayo tesse macin kantare no garana fajarati wana narga akasere isanu guddat la komi Yesus tinne senuti mulisa la kulfina saka adunga faina ka fulu bo waqayo wanta guddat la kamo gatinese gapusa mulisa waqayo melake fada natitore ወደር የሌለ ኃይሉን እግዚአብሔር በምን ይገልጣል? ዋንተ ጉዳዩን ተፈካደ ገቡሴ ዋደረ ኤላሜና ለቀሲና ቀሲት ቢተና ረስ ደለቀን ሀረበት ፎቅ ማሮን ጃረ ተጠምቀነ ጀነ አኒ ዋቀ ጎፍታ መቻችና እንደ ናቶ እንደ ውረሸዮ ወልዳከን ይረዳ ከለ ውረሸካ ወልዳከን ጋባስ ማንያ ባሳም በ ፕሬዝዳንት የማነማ ዋቀዮ ለፋሲንጀሪ ጋራኒ ሳምቤ ከነ ጅንሳን ሲስቶን ዱቢ ሳምቤ ከነ ጅንሳን ሲስቶን ጋራጋራ ከነ ጅንሳን ሲስቶን አናገረ ዋቀዮ ነቱ ዳጋቡ ጉረሸሸ መከና ጎቲ ቦዴ ካየ ለማፋረ ዋቀ ጋራጋራ በለና አመጋፈን ሞኒ ዋይ አስትሮሎጂ ንቆጪ ሰዲ ዋይ ፖለቲካ ሲማነን አዱኔ ሳምባቴ አቺሊቴቺና ኖቴ አቺፊዴና ኖቴ ባቴ በካሻ ሲምባይ አቺምባይ ያደው ጀነገደ ዋቀ ጎፍታ መጫገራ አከሰ ሰሚያት ዋን ጉዳት ለቆፍቶ አከነ መወራቃ ደዛ አከነ መጋረጃ ገራር ጎዶ አነ ዋቀ ጎፍታ መጫቱ ዘረከ ይችላል ዋቀዮ አሜን አከከ ሰናካሳ ወሪ ዱኩም ሲተማቴ ወሪ ግዲያ ሲተማቴ ወሪ ጋፍር ሲተማት አከነ ኢራ ባንኮ ሚለኮ ጀረቲ ጥቆረ ሲንጀራ ዋቀዮ አሜን አከከ ሰናካሳ ዲኖራ ዋቀዮ ጀማሎ
deebisaa sin haphisu waaqa. Gaafa galtaan amantii irratti dubbachaa ba'a. Sagalee irratti barreeffadhaa ba'a. Raftanii galina. Waaqayyoon fudhadhaatti ba'a. Ergaa fudhadhaatti ba'a. Akka jedhe samii isin jettan kana eeggadda isin bereetamanii aduudhaa fi lafa gidduu fageenya jiru lakkaa. Gara maayilii kuma miliyoona lamaa minaan ta'a. Achi gaafan kiiloomeetiriitti geeddaru kiiloomeetirii isaa lakkoofsan qaba afaan kee lakkoofsichi hin jiru. Hin jiru afaan Oromootiin. Dijiitii isaa tokko dijiitii meeqaa gara dijiitii afurtamaadha. Maayilii dubbina warreen maatii shannaa dubbisaa dha waaqaa. Pilaasa inni keessa kaan biraa deebi'an. Kana jechuun namaaf hin danda'amu. Waaqayyo garuu ishee kana jennaan akka nama waraqata maruu guyyaa maal ajjeefadhaa warra godhatan isaanii kun guddaa jedhu akka waraqataa dhaqadhanii gad darbadhe waaqayyo. Akka keessa wal qabaati maal rakkinni kee fuula waaqatti xinnoodha waliin jedhaa maalame. Innati waaqessitu waan kun jedhaa maalame. Lakkisaa dibaa ta'uute kana jedhaame. Miilla kee jalatti garsiitu maayidhaa maalame. Isa xinnoodha jedhaa maalame. Xinnoodha. Amanaa dhaggeeffadhaa. Inni nu rakkise masisida bookee jedhamne waan barbaade namaan tosheedhaan isa waan barbaade ganama kanaa kaasee waaqa gooftaa maca biyya keenya irraa dhaamsee. Yoo kaasame maqaa gooftaa Yesuus hin jedhame. Ergamaa seeta akkana jedhame. Isa dhaloota baay'ee nyaachaa jiru jedhame. Nurraa dhaame jedhama. Oduu isaa dhabaa jedhamudha. በእውነት ያን ጉዳይ ነው ጋባሳን ሲነሱ አቆበሲከን ትደረበ ከረና ዳውላ ለጅበበሎ ኡቱሸ ፖሊስ ቢያከናን ባይዋቀ ቆጣመታ ቀጥሉላን ጎለ እንጎለ ዋሲ ከረ ማነከ ዳገና መከራ ዋቀ ዋን ተቆ ጋፍ ጎራ ጂራኛ ከላ ዋቀ ጎራ ዋቀ ካና ፖሊስ ከኑ ቋራታ ካና ሳውችለ አማናን ከነዳ አመንቲና ከነዳ ትዲያዳት ማለት ኢሰስን ጉዳት ለቆታ ለፋይ ዋቀ ቆጣ መጣው Manni kuri dia, warga kita merah karan, agak tina saya nak kasih jual tumbe, kasih jual terat. Bara bersisa apa, bara kasih jual ter bersisa, agak tik sembura. Bala bela je. Jokan, amam kes, mana yang jalan muncul warga kita, mereka kesana, warga kita ada, harga kesana kasa, karena kasih, maka bukti Yesus Kristus nama lagi. Ini saya kan akan ada urat lakat, rakyat ada kan tidak boleh urusan itu. Ivan, unakasak, isa sirakis, isa sinciri fachis. Waka yo kota macam ini sih. Kena ulfina kau lah kasu waka yo. Wak ilah batok liba, kira wak jero ye. Kami dalu nula jero. Kita samina makana, pula waka yo ti note. Yene ti ya ebet zaberjen mintinat. Amma mi dale. Kenapa? Itu tu pun jadi akak sera. Wakil kan aku faham dia. Akak sera garbica sah. Iski asyik orang tu kerja. Dukan ni, celok kudan. Yalah ni pun buat dia pun. Saat tidak post saat ini biar apa? Itu lalat ni memang ani goti adu saat itu kau kabera akak sini demne. Kamu kau nak berujuk tak? Gitu. Gitu, jino wajib tekap korek abis aja ik atau penjatan gitu aja. Akarnya wak kau sama cak, karena kau bicara sekarang berarti aja. Nanti mana? Saya apa tu bisa detek. Kau berarti aja tu aja. Lakon sahaja sahaja gaji tu, karena kita kita lupa dah. Gaji tu mana kau? Yuarin ni, lakon sakura ni kapué, ani beka. Wakil kota macam Kurani tujuh dua yang saja wakil. Warna mantani kerana makanan ini barang-barang boleh teh saudara jiral. Ini teman-teman wantak bulan takudan sitisikan bulan takudan sirah dalam mata wakil ya. Biar kita saudara. Ini dia dalam mata wakil jiral malam ya. Sekarang tu makan ada. Saya teman nejiru sekarang berapa? Ilmu saya sudah sinuir gitu. Ilmu saya sudah sinula gitu. Apa pun kudu kesek aja teranggar gitu. Isa berapa ayat itu sih kan? Nurah kol-kolis sirah ya saudara. Lalu itu bisa akan terangkat. Gafin sasar pada, hibon sasar pada, rakini sasar pada.
Kana Waaqayyo gooftaa macaa barbaadatu malee ani garaa saba kana nan qabbaneessan jira Waaqayyo gooftaa. Hin kadhanna gaa Waaqayyo mataa keenya qaqqabanne. Hin kadhanna Waaqayyo ni fama. Baay'ee dubbanne hin kadhanna Waaqayyo. Dubbadhaa ati guddaadha mana koorratti. Ati guddaadha qe'ee koorratti. Ati guddaadha jireenya koorratti. Ati mo'aadha mana koorratti. Si qabadheen kana si qabadhee yalla. Aboon hundinuu sirka jira. Ulfinni hundinuu sirka jira. Jaboonni hundinuu sirka jira. Aangoon hundinuu sirka jira. Ati bara dabartee jiraatta. Tulluu rakkina koo olitti jabaadhaati. Galaana rakkina ilaalu gara sitti ati jabaadha. Hin caalta hansiqitu hin jiru. Kanaafuu bara koo guutuu sin waaqessa, sin sagada, sin ulfeessa. Ati jabaadhatti jira Waaqayyo. Hin beeku malee rakkisaa namoota baay'ee isa isaanii fuuldura isaanii tolkee ati gadan qabanaan jira Waaqayyo gooftaa. Obboleessa keenya wajjin kadhannaa Waaqayyo namni nu kadhatu jira. Waaqayyoon kadhanna.